Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophii addaa keenya guyyaa har'aan immoo sirna eebbaa barattoota Inistituutii Aartii Oromiyaa kan damee Bishooftuutti argamnu sirna eebba isaanii isin biraan geenya jechuudha. Egaa achitti argamuudhaan galma keessatti ta'iiwwan ta'an kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasisu Ayyaantuu Baacaa ogeessota kaameraa hunda waliin ta'uudhaan haga xumuraatti nu waliin tura. Hamleedhaan fi barattoota guyyaa har'aa Inistituutii Aartii Oromiyaa damee magaalaa Bishooftuu baachii afuraffaa sagantaa addaan har'a eebbifamuuf waammataan kabajaadha jettanii waamicha keenya kabajanii kan asitti argamtan keessummoonni keenya guyyaa har'aa akkasumas maatii eebbifamtoota gareewwan aartii magaalaa Bishooftuu garaa garaarraa waamicha keenya kabajanii kan asitti argamtanii mee ofima keessaniif baga nagaan dhuftanii hamlee ofima keessaniif laadhaame hamlee ofima keessaniif laadhaa toleegaa ayyee kanatti aansuudhaan barattoota guyyaa har'aa simannaa addaan bakka isaaniif qophaa'etti gara iddoo isaaniitti dhufu hamleedhaan harka walitti dha'uudhaan ijoollee keenya simannaa ammas irra deebinee eebbifamtoon baga gammaddan guyyaa har'aaf geessan jennee hamdhaan gara waltajjiitti ijoollee simanna. Hundumtuu kan keetii harri kan gammachuu guyyaa kana addaati ho'isaan taphadhaa hundumtuu kan keetii. Guyyaanis guyyaa ture waggaanii lakkaa jireenyi silma namaas kanuma daangaa wanna dhalateef qofa umrii lakkaa'ini halkan kee karaa rafte guyyaan kee irra taa'in. Guyyaanis guyyaa ture waggaanii lakkaa jireenyi silma namaas kanuma daangaa wanna dhalateef qofa umrii lakkaa'ini halkan kee karaa rafte guyyaan kee irra taa'in. Harri kan gammachuu guyyaa kana addaati ho'isaan taphadhaa hundumtuu kan keetii. Toleegaa hundumti isaanii ta'aniiru amma immoo gara sagantaa keenyatti deebinaa kanatti aansuudhaan akkuma aadaa keenya eebba maanguddootaan sagantaa keenya jalqabna jechuudha. Eebba maanguddootaan daansinee egaa shubbisa aadaa waltajjii kanarratti qabannee dhufna. Gareen shubbistoonnis akkatti qophooftan asumarraan eebbaaf koo gara keessanitti dabarsaa jettan. Hamleedhaan naas himadhaani hamleedhaan naas himadhaa. Eebbisaan uffata eebbisnaan uffata waan nagaan bulle nagaan nu haa oolchu biyya teenya biyya nagaan nu haa godhu barataan nu haa qajeelu abbaa jalatti haa bulan aadaa haa beekan biyya haa beekan kan biyya bulchan kan biyyaa ta'an ta'an nullee manguddoo moo jalatti rabbi isaa wajjin nu haa bulchu eebbisaan nama haa ta'u itti guutan rabbaa ta'u. Biraanchii magaalaa Bishooftuu Inistituutii Aartii Oromiyaa bahaasaa baniinsa akka nuuf taasisan dargaggoo Waasee Bishaawun gara waltajjiitti naafeera hamleedhaan naa gaggeessaa. Ayyee naaf gochaa ameen jiru. Kabajamtoota maatii barattootaa kabajamtoota maatii aartii akkasumas eebbifamtoota guyyaa irraa baga gammaddan jechuu barbaada. Egaa Inistituutiin Aartii Oromiyaa guyyaa irraa baachii afuraffaaf eebbisiisaa jira. Barattoota 78 kan eebbisiisaa jirudha. Gosa barnootaa fiilmii iskiriidhaanii kaameeraa sineemaatoogiraafii tiikii fi iskiriipileedhaan kan har'a guyyaa irraa barattoota eebbisaa jirru kun aartii Oromoo isteeppii tokko ol kaasuudhaaf gama keenyaa inuma tattaafannaa. Kanaaf immoo nama barachuu dirqama nullee gahee keenya ba'aa jirra. Ammas kaayyoon keenya itti fufaa galatoomaa isin jechuu barbaada.
Iyole baate yaani ko. Iyole naabiran jirtu. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Iyole baata nu korma. Iyole gaaba filaru. Iyole naabita boore. Iyole lafa dikaatu. Iyole yaabi dudike. Iyole siyoo waaresa. Iyole lafa seenaati. Iyole sammati yooko. Iyole yaagaari yooko. Iyole sammati yooko. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Iyole kooti yoo jenna. Aye, hamle lada fi me. Hamle lada fi ka. Wow. Eno. Aadaa bareedaa qabnaa kan jechaa jirru waa malee min. Kanaafuu yeroo hundaa aadaan bareedee akkas shubbisaan waltajjii irratti yeroo dhiyaatu baay'ee nama gammachiisa mini. Mee warra shubbistootaaf meerre hamleen keessan dabalaa fi mee dabalaa fi eno galatoomaa. Kanatti taansuudhaan walaloon tokko nu dhiyaata. Walaloo kana kan nuuf dhiyeessu hundaa olin gara waltajjiidhaan hamleedhaan naa gaggeessa. Hundaa ol. Eno guyyaa har'aanis eebbifamaadha. Egaa sagantaa kanarrattis walaloo bareedaa qabatee dhufeera. Hamleedhaan gaggeessaanii qaba. Hamleedhaan gaggeessaanii. Dhimma ogbarruu dhimma ogbarruu xinnaa fi guddaa keenya maalumaaf of hin barru dhimma ogbarruu galaa egereef keenya biyya lafaarra tarru inni sunan dubbadhaanis waa'ee ogbarruu aartii jechuun ergama miti daldalaan bu'aa akkuma afaanii baadaan ilalatanii du'a. Egaa ifa manaa godhaa nagaa kun nagadhe. Aartii saba Oromoo biyaadhaan qalbiin laadhe. Ani nagaa qaba, nagaa guutuu qaba, nagaa kabajamaa. Sagalee ol kaasee nagaa si gaafadha ashamaa yaa jamaa. Ogbarruu jechuun ogummaa barreessuudha. Ulaagaa isaa eeganii dhalootaaf tarreessuudha. Boruu akka hin taaneef nama dhaloota hube. Beekanii barreessuudha sirnaan eeganii qubee. Gaafa aartiitti seennu miira hawaasaa dubbisna. Gadi waliin gadinee yoo gammade shubbisna. Dhugaa argaaf dhageetti ilaalle gamaaf gamana dhaloota dhufaaf darbaaf ol kaa'uu na namana malee walaloon dhaana malee kan hin rukunne mana asoosamni hin barsiifne kitaaba miti ana oduu gandarraa guurre hayyoota akkeessine faayidaa ofiif jecha kitaaba fakkeessine dhalootaaf keenya taanaan kun hin ta'u cubbuudha aartiin dhimma sabaati ogbarruun bar lubbuudha. Ajandaa torban tokko kan namarraa waraanne kitaabadha yoo jenne nuti garee waraane ogbarruu gudeeduudhaan dhalootaan gaafatamna garaaf jiraata taane seenaadhaan yaadatamna gufuu nuti irra dhaabnuun dhalli keenya maal qaba kanaafuu akka taanu na dhageessu yaa sabaa madaa keenya qoorsine hin boonyu kulkulchine bargocha bilcheessine oolchine bubbulchine walumaan gidirfamaa kufaa cabaa tokkola sadii afur gulaachisa gaafatama okkola utubaaf dagaleedha ijaaree gadi dhaaba yoo bilcheeffatte malee gadi hin baasin kitaaba. Hin irraanfannu tasa akkamitti irraanfannaa warra ati fidalaan gaafatte gaaffii qoosaa afaan isaan sitti mee bakka buuqaa garaasaa waan sabicha jibbituuf afaan isaa xireeffata gaarummaa isaa dhoksitee garaa isaa iyyaafatta sitti meera dhaloonni waan garaa keessaa qabu siif sirbe dhaggeeffadhu seenaa nuti nan qabu dhuunfaadha seeta tarii ijoollee aarii qube xiqqoo ishii guddaa caalti argi dhaloota qubee gootota hedduu qabna kan qubee nuuf qarani har'allee ittiin boonna hayilee fi daafaan har'a
keetiif seenaan Oromoo isan faarisaame kana booda natamu dhalooticha siif dhaame. Ati hin jiru seeta dhaloonni dammaqee lakki waan muraasa inni karaarraa maqee. Ogbarruu gudeeduudhaan dhalootaan gaafatamna. Garaaf jiraata taane seenaadhaan yaadatamna. Dhaloonni kana booda qubee isaanii eeggata. Gaafa dhalatu aartiidhaan afaan isaanii saaqqata. Dhaloota aartii gaafattee argattee tan baasaa deebii dhaloota qubee guddoo akka rasaasaa. Gudeeduuf hin dhamahin aartiin dhimma sabaadha. Tuttuqxee nutti kaasin keessi keenya madaadha. Egaa hamma nageenye xiqqaa fi guddaan keenya yoo mimne yoo dubbanne gubataa garaa keenya. Akkasiin sitti hima dhaloonni quuqamasaa dagataniiru jedhin hin irraanfannu tasaa. Anumti kun iyyuu anumti kun iyyuu oolmaaf yaadannoo kalee faayidaa hin balleessu imaanaaf erguu lammii hamaatti hin calleessu. Garaa koo guuttachuudhaan nyaataaf hin jiraadhu garaa koo quufuufis imaanaaf erguu nyaadhu. Quuqama kaleen qaba aartiinis lafee kooti seenaa hojjedhee darbuuf qubeen ka'umsa kooti. Imaanaa abbootaati kanan waadaa baadhu irbuuf waadaa namni alanfadhee nyaadhu. Oolmaa goota galee dagadhee hin rafu imaanaa ilee fiidhaa ol kaasu malee nafu. Oliif gadhama eegatan tareen fiigu jiruu koo miidhagsuun jiruu biyyaan diigu. Barbaacha hin dhabu mana laguuf raqaa ta'ee kan jiraadha taanan nama haqaa. Hin dhaabuuf jaaree dhalootaaf waan dabaa dhugaadhaaf jooreetan seenaa koo katabaa. Qalamaaf kobbee koo harkatti qabadhee imaanaa saba koo dhalootaaf dabarsee. Malee godaannisa seenaa hin kaa'u booda koo badiidhaaf laatu dabarsee qooda koo. Ulaa dhugaa cufee kan sobaa hin saaqu haqa dharaa naqetaa qullaaku. Dhaa dhugaa qabbeen imala daandii koo erga naatti galeen obbare seenaaf. Dhugaa bittinneessee hin funaanu dharaa harkaan of balleessee hin wallaalu garaa. Yoon jiraadhe haqaafan gaaraa godha bu'a duunaan seenaa hojjedheen du'a. Koboota tuu eeganii warqeen natti moggaa adurree ta'ee kufe leenca ta'ee ol ka'a. Kallattiin deemsa kootii haalaan hin madaalamu fuuldura tarkaan fudhee osoo wanta kaalamu. Jaalala Oromoo malee hin fudhaamne jibbaa adda baafadheen beeka hiika ciqilee jilbaa. Yaadannoo baaroon dubbisa huccuu taaddeen uffadha hanga lubbuun jirutti dhugaa Oromoon dubbadha. Galatoomaa. Ogeessa suuraatiin Meen of Production Hamileen Akkennaa fi barattoota Institute Aartii baachii lammaffaa kan turanidha. Harri kan gammachuu guyyaa kana addaati ho'isaan taphadhaa hundumtuu kan keetii. Guyyaanis guyyaa ture waggaan lakkaa namas kanuma daangaa wanna dhalateef qofa umrii lakkaa inni yaada.
jireenya lubbuu jijjiiree ililli irra daraaree abbaa abboo birraa daraaree gammachuun waliin mararee jireenya lubbuu jijjiiree gamtuundee ayyaana ya gammachuu dachaanu ta'ii kabajaa fi fayyaa wajjin baga dhuftee kottuu dhaastee baga dhuftee kottuu dhaastee gammachuundee ayyaana ya gammachuu dachaanu ta'ii kabajaa fi fayyaa wajjin baga dhuftee kottuu dhaastee baga dhuftee kottuu dhaastee. Yo garare kalbi tulata onne tulata yo garare kalbi tulata wadiyo nagalata gambachu malmal dubata yo garare kalbi tulata onne tulata yo garare kalbi tulata wadiyo nagalata gambachu malmal dubata gammachuundee ayyaana yaa gammachuu dachaanu ta'ii kabajaa fi fayyaa wajjin baga dhuftee kottuu dhaastee baga dhuftee kottuu dhaastee baga dhuftee kottuu dhaastee galatoomaa uffata maaguma. ልናገር ከመሸው ልደር ለእውነት ከሆነ ግድ የለም ሞቼም ብቀር ልናገር ከመሸው ልደር ለእውነት ከሆነ ግድ የለም ሞቼም ብቀር አልኩና ቃሌን ፈራሁ እንደገና ቃል ሰው ይሰብራልና ቃሌን ፈራሁ እንደገና ቃል ሰው ይገላልና ሰልፈኛው የሞት መንገድ ያዙ ሟች ያለ ገዳይ ሆኖ ለምን ኖረ ተወስኖ መኖር ማለት ለሰው መትረፍ በሰማዩ ቤት በክብር ማረፍ ማን ይተርፋል አልፎ ከእርሱ አያሰልፉ ተጓዥ ነኝ መንገደኛ ሰልፍ ያስቆም ያውተኛ ለምንስ ክፉ ያሰራኝ ላይ ደርሶ ለሚጠራኝ በክፋት ሰራጭ መኖሪያውን ያወርሳል ለመሞት ተሰብክ ሳይኖር ሄዷል ማለት ፍርድ ሳይደርስ ገደረሶ ሳትቀማ ሟች ሆነ ያለ ሰልፈኛ ነው በሞቱ ጋር Irrandaveti somnati fure harraos barud setan ture Irrandaveti somnati fure harraos barud setan ture Kannavete darbe takkadarbe ka yoka rabari yoka ittiga bika Amma boru ya itu takkajrata alta irrande bitu Kannavete darbe takkadarbe ka yoka rabari yoka ittiga bika bareside amma boru ya itu takkajra alta kirande kabeda kabihu wa kem sadada wa sekirasi
Hamleen keessan meera mee hamlee laadhaa fi baandiin Instituutii Aartii Oromiyaa egaa baandis qabaa jalqaba irrattis akkuma ilaaltan shubbistoota aadaas of keessatti qabatee hojii hedduu hojjechaa jiru yeroo ammaa jechuudha. Mee hamlee laadhaa fi garee lamaanuuf hamlee laadhaa fi tole amma immoo gara sagantaa keenya gara dhumaatti deemaa jirra. Amma immoo egaa akkuma jalqaba keessummoota lama gara waltajjiitti nan affeera jechuudha. Weellisaa jaallatamaadha. Yeroo ammaa sirboonni isaa iddoo hedduu irratti jaalalaan dhaggeeffatamaa jiru. Aadaa hedduu kilipii isaa irratti hojiiwwan muuxannoo kaameraa, muuxannoo editingii, muuxannoo sinimaa aawutoogiraafiingii fi shubbisa ammayyummaa kan tuffisisuu danda'u haala addaan aadaa keenya calaqqisuu irratti gahee guddaadhaan jaallatamummaa guddaa argachaa jira. Har'a immoo waammataan kabajaadha jedhee sagantaa keenya irratti keessummaa kabajaa ta'e nu gidduutti argamee jira. Weellisaan jaallatamaa Leencoo hamleedhaan gara waltajjiidhaan affeeraan. Hamleedhaan. Hamlee laadhaa malee ammaas ga'utti. Tole kanatti aansuudhaan immoo ammas gara waltajjiitti kanan affeeruuf qophiirra argamu. Akkuma jalqaba dubbanneetti gaa Aartiin Instituutiin Oromiyaa damee magaalaa Adaamaa irratti banatee achi duwwaa hafuun qabu jedhee yeroo ammaa marsaa afuraffaa haala addaan ogummaa bakka garaagaraatti as keessatti Bishooftuu keessatti kan argaman ogummaa kanaan akka fayyadaman hojii guddaa hojjechaa kan jiru akkasumas immoo Bishooftuu irraa darbees magaalaa Finfinnee fi bakkoota Oromiyaa garaagaraa irratti biraanchisaa banachuuf qophiirra argama. Gammeedhaan hamleedhaan gara waltajjichaa ana affeera. Hamleedhaan. Barataa Amiin Kadir sadaffaa bahuudhaan egaa leenjii isaa xumuree jira. Hamlee laadhaa fi maaloo kongiraa baga gammadde. Hamlee laadhaa fi maaloo kongiraa. Hamlee laadhaa fi lammaffaa bahuudhaan leenjii isaa kan xumure barataa Baarkoot Xilahuun hamleedhaan Harsan kafalama maaliif osoo harsan kafallati gatiin har'a nuti arganne kun tarii nuuf guddaa ta'uu nutti fakkaachuu danda'a baay'ee xiqqaadha homaan hojjennu nuti xiqqaadha kana caalaa hojjechuudha. Taffii gara fuulduratti gochuuf hin deemne jechuudha. Baarkoot congratulation baga gammadde. Haala addaan xumuranii baachiin afuraffaa Instituutii Aartii Oromiyaa barana irratti geeba argatee awwaardii fudhachuuf qophii irratti kan argamu barataa Darbee Alamaayyoo.
barnoota jechuudha. Har'asi yeroo kamuu yeroo baratamu arsaan kaffalamu qaba yeroo baay'ee. Maaliif osoo arsaan kaffalaati gatiin har'a nuti arganne kun tarii nuuf guddaa nutti fakkaachuu danda'a. Baay'ee xiqqaadha. Walumaan hojjenne nuti bara xiqqaadha gana kana caalaa hojjechuuf tattaaffii gara fuulduratti itti gochuuf hin deemna jechuudha. Waltajjii kanarrattidha gara badhaasa sanatti tun deemin dura leencoos gaggammeenis waltajjiirra jiru. Mee leencoo ergaa xinnoo tokko asuma waltajjii kanarratti akka nuuf dhiyeessu achitti ittaanuudhaan immoo haala fiilmii jalqaba garee 4 keessa irratti kan raawwatame haala maaliidhaan ilaalamanii gara dorgommiitti dhufaniiru. Dorgommiin isaanii immoo dhumarratti haala akkamiin adda ba'anii kan jedhu immoo gammeen oludubaa duraan yaada isaanii gara keenyatti nu dhiyeessu jalqaba gara leencootti hin deemu. Hello. Sirbu malee baay'ee danda'u. Arraasee. Iddinaani malee yaa korma koo maal bagaan sirbinaan sirbi malee yaa damma koo maal bagaan nagaa bari kurraalee sayyamboo. Akka kanatti sin argu gootu baay'ee gammadeera. Anis yeroon ijoollee ture yookaan yeroon dargaggeessa ture tiyaatira aartii baradhee ba'e Wallee Yuunivarsiitii irraa isa na yaadachiisaa ture. Baay'ee gammadeera. Carraa kan argadhee isinii wajjin meedaaliyaa warra morma keessanitti kaa'ee baay'ee natti toleera. Itti aansuudhaan immoo namicha kana baay'ee galateeffadha. Baay'ee ajaa'ibsiifadha. Kan manjada. Galatoma duraan dursee baga gammaddanii eebbifamtoota baachii arfaffaatiin baga gammaddan jechuu barbaada maatii wajjin. Galatoomii Leencoo. Fiilmii amma ilaalame keessa seenaa isa kamtu deliver godheera seenaachi kan jedhudha kan ilaalle daayilogii isaa miti viidiyoo isaa piikcharii isaa laalleerra garuu ogeessitoonni hedduunis namoonni hedduunis jedhanii jiranii an waan isaan jedhan jedha. Baay'ee jirtu mee jiraachuu keessan ibsa. Jiraachuu keessan thank you God. Leencoonis gammeenis ergaa isaanii isiniif dhiyeessaniiru. Egaa murteessitoonni keenya fiilmii afranuu ilaallatanii isa kamtuu moo qabaa jedhanii mari'ataniiru. Isinoo maayettu laata? Isa kamtu moo'e? Sadaffaa moo? Warri gidduu meeqaffaa? Sadaffaa? Isinoo? Hundumti keessan sadaffaadhaa? Garee sadaffaadhaa? Tole egaa wal dorgommii fiilmii amma ilaallanneen tokkoffaa bahuudhaan har'a badhaasa argachuuf kan qophaa'e Cabalabbee! Fiilmiin mata duree Cabalabbee! Dhugaa dubbachuuf galmii guutuu jaalalaaf sagalee tokkoon mata duree Cabalabbee hamleedhaan hime hamleedhaan fi congratulations wow karaa lamaanuun egaa gara waltajjiitti dhufanii hamleedhaan fi congratulations. Haalli barnoota keenyaa baay'ee gaariidha. Yaa barsiisaan nu barsiisullee akka barsiisaatti osoo hin taane yeroo jedhu walitti siqeenyaan barattoota faana illee hunduma faana walii galuudhaan
kan nu barsiisudha. Baay'ee kan namatti toludha. Asumaan iyyuu waasee bishoo addumaan baay'ee galateeffachuu nan barbaada. Galatoomni ittiin jedha. Manni barnootaa kun beektaa ijoollee kanneen barsiisaa siin ga'uu isaatiif kanuma yaaduun isaatu baay'ee guddaadha. Maaliif namni Ameerikaadhaa ka'ee as jiraachuu isaa even asii miti Finfinnee iyyuu ka'ee as jiraachuun baay'ee itti ulfaata. Inni immoo Ameerikaa ka'ee as dhufeeti wanta kana hojjechuun gammadoon baay'ee galatoomee jedhanii. Asumatti keessummoota kabajaa waliin suuraa kaatanii iddoo keessanitti deebitu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin nuti isin biraan gahaa turre kan hangammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee VTV afaan waliin yeroo gaarii.